Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota, maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa. Wangeeltuu bi hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa yaadatamee kabajamee ooltuun keessan baga wajjumaanuu geenye. Guyyaa har'aa kee kana barumsa keenya walitti fufiinsaa karaa wangeeltuu bi isiniif darbu. Waaqayyo irraa kennaa gaarii argachuudhaaf kadhannaa kadhatamu kan jedhu kutaa 13ffaa waliitiin ni barannaa jechaadha. Anaaf dubbattii afaanii. Isin immoo gurratti hin dhageessan, qalbitti hin qalbeeffattan, firii 30, 60, 100 buufattanii hanga dhumaatti amantaa keessanitti cimtanitti hin dhaabattan. Gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nuuf haa kennu. Guyyaa har'aa kana barumsa keenya walitti fufiinsaa kutaa 13ffaa keessatti kennaa gaarii Waaqayyo irraa argachuudhaaf kadhannaa kadhatamuu jedha. በጎ ስጦታን ከእግዚአብሔር ለማግኘት ከእግዚአብሔር ለመቀበል የሚጸለይ ጸሎት ይላል። ቁጥር 13 ነው። ኩታ 13ffaa guyyaa har'aa kana waa'ee kadhannaa waliitiin ni baranna. Anaaf dubbattii afaanii isiniif immoo qalbittiin qalbeeffattan, gurrattiin dhageessan. Gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nuuf haa kennu. Miseensi haaraan wangeeltuu bi taatan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuu hin dagatina. Waliif dabarsaa deemaati addunyaa hunduma maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin cuuphaati. Duuka bu'oota koo taasisaa jedha Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Kana bu'uura godhachuudhaaf jecha dubbiin sagalee Waaqayyoo, lallabni Waaqayyoo bakka hundumaa akka qaqqabuudhaaf miseensonni chaanaalii keenyaa biyya keenyas biyya alaattis argamtan akka isin qaqqabuudhaaf walii dabarsuu hin dagatinaa. Warreen haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan miseensa wangeeltuu bi barumsa mana amantaa keenyaa ta'uu dandeessu. Guyyaa har'aa kana kennaa gaarii yookiin immoo baggoo sixootaa kan jedhamu Waaqayyo irraati argachuudhaaf kadhannaan kadhatamu maalidha jedha. Isa kanaaf egaa maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna jenneetu kadhannaa kana eegalla. Yeroo hundumaa yemmuu kadhannaa eegallu, yeroo hundumaa yemmuu nyaannus, yemmuu ciisuu kaanus, yemmuu ciisa keenya kaanus, yemmuu gara hirribaatti deemnus waan hundumaa gaafa eegallu kadhannaa dursina, Waaqayyoon dursina. Yemmuu immoo xumurrus kadhannaadhaan galateeffannee xumurreetu gara hojii deemnutti deemna jechaadha. Kun kiristaanni kamiyyuu dirqama kanaa qabaa jechaadha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana kennaa gaarii, dhugumatti kennaa gaarii kan namaa kennu በጎ ስጦታን ለሰዎች ልጆች የሚሰጥ የሚባርክ እግዚአብሔር ስለሆነ በጎ ስጦታን ከሱ ለመቀበል የምንጸልየው ጸሎት ከና ጋሪ Waaqayyo irraa argachuudhaaf, suga gaarii Waaqayyo irraa argachuudhaaf kadhannaa nuti kadhannu maalidha? Egaa yeroo hundumaa mallatteeffannee maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna erga jenneen booda Waaqa qulqullootaa Gooftaa keenya, yaa Gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos, qulqullummaa keetiin kan galateeffamte, gooftummaan kee fi galanni samii fi biyya lafaa irra kan guute sin galateeffadhaa jedha. Yaa Gooftaa, Waaqa qulqullootaa qulqullummaa keetiin kan galateeffamte, gooftummaan kee galanni kee samiif lafarra kan guute sin galateeffadhaa jedha. Itti aansuudhaan immoo waan naa raawwatameef waan gaarii sana hundumaa sin galateeffadhaa jedha. Waaqayyo waan gaarii namaa raawwata. Waaqayyo waan gaarii namaaf laata. Waaqayyoon waan gaarii namaaf taasisa jechaadha. በልና አርያም የአርያም ስፋት ከንጀኑ በልና አርያም የክብር ዙፋን ነው። በልና አርያም ከበጀቴ ሶኬዳ ዩኪንሞ ከበጀቴ ሶኬት ጀቹዳን የምድርም ስፋት በልን ለፋ የእግር መመላለሻ ሉጎኒኬ ከድረ ደደቢአን ዋንተዳ ምስጋና ይገባሃል። ገለኒ ሲፍ ኒታ ፀሐይም ያንተ ናት፣ አዱን ኩንስ
kankeeti. Addeessis immoo qarshii keedha. ጨረቃም ገንዘብህ ናት። ከዋክብትም የእጆች ስራዎች ናቸው። አዴስ ዮኪንሞ ኡርጂወን ሆጂወን ሐርከ ኬedha. እሳትም የቤትም ግድግዳ እብድስ ግድግዳን አምኒ መናስ ሲዳ ሲፍ immoo tokko illee kan si tuffatu kan sirreessu hin jiru. waan raawwatteef waan hunduma sanaaf sin galateeffadhaa jedha. maal waan raawwatteef? waan hunduma waan raawwatteef. dhugumatti waaqayyoon waan nuuf hin raawwanne, waaqayyoon waan nuuf hin taane, waaqayyo waan nuuf hin taasisne hin jiru. waan raawwatteef hojii keetiif ላደረክልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ላደረክልኝ መልካም ነገር፣ ላደረክልኝ በጎ ነገር፣ ላደረክልኝ መልካም ለሆነ ነገር አመሰግናለሁ። ዋን ጋሪ ሰራ ሁንዱማቲፍ ቶኮ ቶሂን ተይን ለማ ቶሂን ተይን ዮኪንሞ ገርቱ ቶኮ ቶሂን ተይን ዮኪንሞ ገርቱ ብራ ቶሂን ተይን ዋና ራወቴ ሰነ ሁንዱማቲፍ ሲንገለቴፈዳ ጀዳ ማቲወን ዋቀዮ ዋን ዋቀዮ ኑ ታሲሴ ሁንዱማ ገለቴፈቹን ድርቀመ ኬኛ ጀቻል ኦልማ ዋቀዮ ኑፍ ኦሌ ሰናቲፍ ዋቀዮ ቲንገለቴፈቹን dirqama keenyaa jechaadha. Kanaatiif egaa mana koo eebba keetiin kan na daawwatte yookiin immoo kan na daawwatte kan na ilaalte, atis immoo ijaarsa mana koo bishaan naannaa isaa laafaa kan taasiste ቤቴንም በበረከት ስለጎበኘኝ አንተም የቤቴ ጠፈር ውሃ ነው፣ የዙሪያውም ጸፍጸፍ በረት ሰሌዳ ነው። ድንኳኖቹን ኢፈዳ ድንኳኖቹ ብርሃን ናቸው። የማን ድንኳን? የእግዚአብሔር ብርሃን ዮኪንሞ ድንኳን እሱን ኢፈዳ ጀዳ የመሰወሪያውን መጋረጃን ሀጉጋሱን ዮኪንሞ ጋረዱሱን ዮኪንሞ ናጉጉሱን ኢፈዳ አከሱመስሞ ቀቀዌሰዳ መመላለሻም አየሮች ቅሌንሶኒ አት ረደደቢቱ ሱርስሞ ከንቲ እንደደቢቱ ቅሌንሶተዳ የነጎድጓድም ቃል ብልጭልጭታም ያለው ምስጋና ይገባሃል። ገለኒ ቀቀዌሰ ቀቡ ሲፍ ኒታ ቸር ስጦታዬ አርጃ ኬናኮ ያ አርጃ ኬናኮ ከነን ሲጋፈድ ከነጀላቲ እንቱርስኔ እየኮ ከናፍን ነጋምኔ ነቲ ፈካቴ አብዲ የሮንኩቱ አቲሞ ሙርቴስቴ የሮ ሰነ ሁንዱማ ራወቴት ሲንገለቴፈዳ አኩመ ያዴ ኒራወታ አኩመ ኤገልቴትስ ሁንዱማሞ ኒጡሙርታ akkuma jaalattes immoo ni raawwatta. yaada kee kan dhorku kan danda'us akka hin jirre beekeraa kabajni siif haa ta'u. kadhannaan kun waan gaarii waaqayyoo irraa argachuudhaaf, waan gaarii waaqayyoo irraa fudhachuudhaaf kadhata keenyaan gara waaqayyootti kan dhiyeessinu. keessumaa jechoota ammani jedhaa jiru kana barreeffattanii galmeeffattanii waan gaarii barbaaddan hundumaaf kan namaa kennu ለምትፈልጉትን መልካም ነገር ሁሉ ለሚሰጥ ለእግዚአብሔር እንድታቀርቡ ይህንን ጸሎት ሁላችሁ መለማመድ መስታወሻ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቸር ስጦታዬ ሆይ አርጃ ኬናኮ ከነን ሲጋፈድ ነጀላ እንቱርስኔ አንሞ ኢየኮ ዋንተ አቲ hin natti fakkaate abdii kuteen ture. yeroon murteessee jirutti ni raawwata singalateeffadha. akkana yaaddes immoo ni taasista. waaqayyoon ilmaan namaatiif nuti kan yaadne otoo hin ta'in inni kan yaade, kan nu miidhu otoo hin ta'in kan nu fayyadu nuuf raawwata. እንደወደድከውም ታከናውናለህ፣ kan jaalatte hundumaa raawwatta። ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ የሚችል እንደሌለ ተረድቻለሁ። ያለከ ኤኙ ዶርኩሌ አካ ሂንደንዴኝ
beekeera kabajni siif ni ta'a. Qulqullichi abbaan keenya Iyyoob macaafa Iyyoob boqonnaa 47 lakkoofsa 42 lakkoofsa gubbaa irratti hunda gochuu akkuma dandeessu yaada kee immoo eenyullee dhorkuu akka hin dandeenye amma beekeera jedhe. ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ደግሞ ይከለከል ዘንድ እንደማይታወቅ አሁን አወቅኩኝ jechuudhaan qulqullichi Iyyoob dubbateera. Sanaan booda yaa arjaa abbaa koo ammamillee yeroo kamillee balleessaa fi cubbuudhaan seen mufachiisuudhaan akkan jiraadhe beekaa kadhannaa koo waan na dhageesseef sin galateeffadha. Hammeenya kan of keessaa hin qabne ati arjaadha. Haaloo ba'umsa kan hin qabne ati immoo gara laafessadha. Atattamaatiin horiisaa kan hin qabne obsa keetiin badii ofirraati kan hin qabne qulqulluu cubbuun ofirraa kan hin qabne qulqulluu jal'ummaa of keessaa kan hin qabne sorooroo waan taateef galanni siif ni ta'a. Gara laafessaa fi arjaa kan taate yaa abbaa koo har'as bakka hin jirutti eenyummaa koo arjaa Waaqa Gooftaa Iyyasuus Kiristoos anaaf yemmuu jettu fannoo irratti du'a kan gonfatte jaalalaatiin yaadaa badii koorraa jal'ummaa koorraatii akkan fagaadhuuf jaalala kee keessa kootti akka mul'atuuf kan mallatteessite kan chaappeessite seen kabajaatiin akkan jiraadhu hanga bara baraatti na gargaari. Haadha Waaqayyoo qulqulleetti Dibroo Maariyaam kadhannaa fi kadhata ishiitiin amiin jechuudhaan waan gaarii kennaa gaarii eebba gaarii barbaannu sana argachuudhaaf kiristaanni kadhannaa kana ni kadhataa jechuudha. Gaariin eenyudha? Waaqayyoodha. Gaarii eenyuun namaaf laata? Waaqayyoodha. Namni gaarii yaadu, namni gaarii namaa laachuu, namni gaarii namaa gochuu dhiisuu danda'a. Nuti immoo Waaqa gaarii namaa raawwatu, Waaqa arjaa ta'e, Waaqa jaalalaa ta'e kana irraa waan gaarii argachuudhaaf kadhannaa kanaatiin gaafachuun dirqama ta'a. Kanaafidha qosoqosaa isiniif banama, kennaa isiniif kennama, kadhadhaa ni argattu jechuudhaan qulqullichi Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 6:16 gubbaa irratti yemmuu kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa. Adeemsa kadhannaa waan garaa garaa irratti rakkoo keessatti, qorumsa keessatti, gammachuu keessatti, gadda keessatti, jaalala keessatti, jibbiinsa keessatti, warra amanan gidduutti, warra hin amanne gidduutti kadhannaan kadhannu wanti hundusaa akka haalaa fi akka adeemsa, akka yeroosaa, akka wantoota fi akka barbaachisummaa isaatti kadhannaan gosoota garaa garaa ni qabaa jechaadha. Manni kiristaanaa kadhannaan gaddaaf kadhatamu, waan gaarii argachuuf kadhatamu, kadhannaan gara qulqulleetti Dibroo Maariyaamitti kadhatamu, gara ergamaa Mikaa'ilaatti kadhatamu, gara ergamaa qulqulluu Gabrielitti kadhatamu, kadhannaan gosoota garaa garaa qabaa jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kana kutaa 13ffaa waan gaarii argachuudhaaf baggoo sixootaa ለማግኘት kennaa gaarii Waaqayyoon akka nuuf raawwatu, akka nuuf taasisu Waaqayyo irraa kadhannee kan itti argannu kutaa 13ffaa waliitiin ilaallee guyyaa biraa immoo kadhannaa mihillaa kan jennu yookiin immoo arjummaa Waaqayyoo argachuudhaaf tokkummaadhaan dhibee, weerara, rakkoowwan garaa garaa biyya tokkorra ga'an yommuu tokkummaadhaan kadhannu kadhannaa mihillaa yookiin immoo kadhannaa dhiifama Waaqayyoo irraa argannu kan jennu kutaa 14ffaa
yeroo itti aanu waliitiin ni ilaallaa. Guyyaa har'aa kana waan gaarii akka nuuf raawwatu, Waaqa waan gaarii nuuf laatu irraatii gargaarsa akka argannuudhaaf kadhannaa dhiyeessinu, galata dhiyeessinu guyyaa har'aa laallee kan baran laphee keenyatti nu barreesse firii 30 60 dhibba buufannee amantaan cimnee dhaabannee gaabbii fudhannee fooniif dhiiga gooftaa nyaannee fi dhugnee cimnee akka dhaabannu gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nu haa gargaaru. Kutaan 14ffaa itti fufaa kan nu barsiise Waaqa keenyaaf galana teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u, nu haa turu, galanni Waaqayyoof haa ta'u.